قد إيه مسافة توشي قد إيه فني رأمتها ما لنجدا كيبو يلقاهن بكم ترجع حتى سورة جرا قد إيه بيسن نمك ولا مرجع بور جالس مان قدوم ما جل نيفما نمك ولا مرجع فما بكم ترجع أكاسي ديما نمون نسي كبجو ديما نجلا هارون كوني كان سي أكارتا سورة قد إيه بيسن أكن بانجلاديش رادو في بيتا أنا كويت ما كي جرمن عرفته هو أستاذ الزاد نمني جو سورة تركارتا كون كدي كلا كله مكان سا أستاذ حمزة جرم إنتي أصلي سا جرمن أصلي ما دكتور سالي وادي مالك نابا تدين أنا تو هندي سيبي كمي تيما أنا بيلا نالو بي أنا كو فاكا كلون تابلا كولي كيا كولي في دي جالكن والماتا أما كذا في مبارك مسماتي إذا قدامين مبارك مسمى تعلمين في أتحسا كتير كرافو نورا برا I am teacher of English language. Fitelang. Call for the meeting. Call makliha kasi. Good job. Okay, thank you. Ustaz, maal jettan? duraan dursee ergaadha keessa dabarse. Zamana keessatti beekumtii malee beekumsi hin jirre jechuudhaan kan dhugaa. Talamadaati akkaatummaan silaa ittiin beekumtii barbaadan sanuu karaa jallaa ta'uu nu garsiise. Nama arrabsuu fi nama miidhuu keessatti qoflammoo wanni itti qofle yoo kan jiraattu ta'e waan dila mubaarak godhe tanaa miti. Takka nama qofalchiifni tuna. Tana qofalchiifte bakka takkitti inni itti mataa gagaragalee miila ol dhaabe sabaan biraa takka na fakkaate akkuma laaletti jechuun miila akkasii garagalee ol dhaabuu san sheeppii qaama isaatii wajjin ka tokko saniin na qofalchiise aloggaan laalu guutumatti mubaarak silaa ittiin qophaa'a jettee qotte garuu ittiin qophoofne hagamma waan biraa godhuu turte amshuur ittiin qophoofne tagaafa dhiyoo dhugaatti qophoofte dhugaa nu qofalchiifte dhibbarraa 10 sii kannee ture ta'arraa immoo dhaamsa bareedaa waan nu dabarsiteef jecha 10 siif kanneen jira. Rayyee. Walumaa galatti egaa yaada nu kennuu barbaadnu fi Hamzaan dhaggeeffate jechuun hin danda'ama. Wanni nama kolfisiisu kana keessaa tokkichuma miila mataadhaan nu dhaabbatte sanadha. Har'a qaamaan dhaabbattee hin argine kolfine kan suuraa tilaa argaa jirra. Kadarbe kabiramaa inni wanni tiyaaltee jira. Daanyootuma irratti daanyootuma fayyadamtee kolfisiisuudha. Yaaliin sun bareedaadha garuu si milkoofne. Itu xinnoo irratti hojjettee dhufte akka deengaddaa sana silaa si milkoofte hin haa ta'u. Kabiraa nan kolfisiifne. Keenya galatoomii ergaa kana dabarsuu gadi taa'abuu keetiif immoo ani jaasii kenneen jira. Konfidensii kee aartii ati ittiin hojjette sanan jechuudha. Ja'aan kenneef. Ayyee. Doktor. Thank you. Ani tokkoffaa. Mataa qabattee. Maal abbaa kiyyaa jedhee maal dhiisa. Liyyuu takka lafa komannaa raachuu. Ani namni ummaan borcii qabu guddaan kun akkatti itti galabbatamu kana kan gizee inni adabamu soba ta'e walteetiin tuutatti galabbatamu namichuma guddaa kana fekkee jire sabni ta'u gara galteessa.
أكل ما أسلطاني وشو تريد تفكر يهنا كمان قال بتأمو هذا أجايبه كل فاضي لو يشلته تو ولا لا سلام زانو جري إني لما فهمتو وشو كان مو متيادة بيتته درام منا كمان أجايبه so أما في tormasii kenneen ammoo beeki akka duraanitti irra aratti koo akkaamin kee gabu yaa taphataa yeroo tokko tokko akkaamin gabuu nama jiru Ronaldo no guyyaa hundan galchu tormasii kenneera. Okay, galatoomaadhaan hundumti keessan. Ani yaanni hundi keenyaa kanan akkuma mataa keenyaati. An akka mataa keenyatti immoo wanni amma inni akkuma hundi keessan jettan haasoytanii jettanii waan nama garagalchuuf uummanni nama arrabsanii beekamtee harkachuudhaaf waa hedduu godhan waan irratti deemaa jiru raay. Mubaarak foon gaattiraa koo kayar kunsi meetu gargaata koomentii godha Mubaarak keeti. Ciao. Okay, waan amma jiru raay waan amma nurratti illee deemaa jiru raay. Bikkuma san irratti hedduu takka akkuma Hamzaan jeetti wanna biraammoo akka duraanii sanirraa xiqqashoo gabbuutee jirta mubeekiyya. Shanin siif kannaa jabaadhu. Okay, warra telefonaati amma. Bilbila khaasaa kan rafe khaasaa itti dhukaasaa. Silaa gandummaa jedhani yaa rabbi doktora waggaa deemitara hojii chaayinatti hojiin barane tokkoffaa naa baasii maqaanatti godhe ofii dorgoman jira. Tokkoffaa jira gammaa qophoo. Abduuse taraa lammaffaatif yoo tarte mubee duubarraan kottu akka koppiisi jalaan goone banaati maqaanutti godhi badhaafame. So kamisa hojiilleen qamaan teettu nagaya. Mubaarak naggaadee akka isaa hojiin fixa birree yoo argate. Doktorii ko. Okay. Doktorii addana jirta. Warri telefoona as bahee huccuu kana uffatee dhufuu isaatiif viidiyoon bahee utaalee akkasitti sodaa malee dhaabbachuudhaaf waliigala akka reefuun tana isin jettan ajaa'iba bakka garagalaa san namni hundi xumura san bagatti hidhaate xumura san akka malee qabatee inniilleeni so waliigala sagaliin kannaafii jee so Mubaarak Musammaa waliigala mana keessaa 32 qaba. Aadiyansii irraa harka 50 fudhatee jira. 80 fi wahimoo kana persentitti yoo deebistee ilaallee meeqa ta'a? So yaa 84 qaba manarraa so 50 waliigala 82 qaba jechuudha. Mubaarak Musammaa. Okay. So 82. Inshallah. Doktorii jamaatu amma tokkoffaa jirta. Itti qophaa'ee akka gaariitti hootu abdii fadis yoo jiraatte takka takkanaa sanni abdii fadis galchii jechaa jirani. Abdii fadis jirta. Ifama wajjin naannoo kolchaa yaa daqiiqaa 4 isin hirkaa baduu hin danda'a yookiin bakka kan koo haroon kennuu danda'a jechuudha. Salaatee isinitti deebi'a. Okay, hanga suuphaa jira kaa hedduuti. Abdii fadis ni jirta? Abdii fadis jettamu abdii galchina. Qaada barreessa artistifaa yooleen jirti abdii fadis. Ibsa faayoo abdii fadis keessa. Jaartiidha ganda keenyatti Hararitti mana tokko hojii galani. Sheeyamzaa gaanarra ilaalin akkasitti gurbaan tokko masgiidarra mu'azziinaanii azaanaa beektaa guunni azaanu sagaleen taatu ni bareeda. Laaleetiin jira osoo salaamu alaikum injeebu ishaa wal geesseetti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma wa alaikum salaamu tana booda wal gaafannaa baachoote itti fufu. Saa lamaan as jala taa'e tarma takkaan dubbadha jee kaaniin silaa ijoollee barumsa geessu. Akkasitti sheeytichi mu'azzinni masgiidaa sun sagaleen isaanii bareeddii beekta. Haati manaa galgaluu gisee inni azaanu al-sawtu jetti. Al-sawtu al-maasha Allah jetti ni beekte. Jaarsisi kun mana taa'eetuma dhageeffata. Guyyaa booda saqaallittiin tun sheeyticha kana ni jaalatte moo akka mijeeti ka'ee imaamataa fi mudawwara uffatee ijoolluma takka gandaatti ol argee aboo mu'azzintichi sun manaa maaniin si harkisii al-sawtu juu kootuu jeen
itti haxaawaa dheete shittoo diddibattee hogguu dheete asuma fuudheetuma bakoorraadhaan baala ge'ati al sa'utu maal jedhaa miti wishaa gara fe mataa kana keessa mana galtee teessee amma jaarsi mudawwaraa fi waa hunda ofirraa baasee ol deebi'ee dhufee jimaa isaa lafa kaayatee ishaayin amma geessi toora maqribaatii fi shaayii tana hidduu gizee akkatti aduun dukkanuutu kana tume hogguu ishaayi inni asaani ay raasoo har'a al sa'utu hin jettuu ijeeni beete al sa'utu maaliin jaayetteen kun baala geen beera namattuma jaanii akkasitti karaa gabaabaadhaan jaartii isaa qaceelfate. Okay. Carraa biraan hin qaba. Carraa biraa marsaa lamadaatti yoo dabarte ni qabda. Okay. Jechuun namni takka yaalee lamadaatti ni qabaa miti. Lama qopheeffatee dhufaa beektaa namuutu. Ustaaz. Itti fufi ayyee. Kennaa fi jabaa ofii kabajuu Walama nama falchise abdii fatise isin wallisaa qofa beektan malee inni nama qoplaati nama taphatuusi naaf inni daarikti wal beeyna ammoo irratti qophaa'ee dhufne dhugaa silaatti qophaa'ee dhufe anuu hagan irraa neyni an silaa kan takkaa fi lama namaa kannu 10 dhibbaan kannaaf jee yaadee ture wanni nama irraa hayaalu tatana caaltu adabalu Carraa takkatti dabalii fayyee. dabale ayyee mee takka ta dhugaan nu kofalchiiftu dabale ayyee Karaarraa baatee naan jettan gaa. laatis kaata laal hagamana sen qochiifatachi sen qochiifne ati nu kofalchiisin Tole gaa uumama beektaa wanni hundinuu. Jara keenya tokkootu ilmoonuma dhalanii guyyuu gurraattuma dhalanii beektaa. Kana diimtuu dhaluu fedhaniiti doktora bira dhaqan. Yaa doktora ilma gurraachuma dhala diimaa dhaluu feenaa jaaniin. Doktorri keenya kunis akkanuma jara laaleetti eega diimaa dhaluu feetan gartee gaa namuutu abootana waan dubbadhu dhiis yaa sheekh. Jaartii gubbumarra wajjira fiijeen gad hin bu'inaati. maal eessa gubbaa kamii No, wanna baana TikTok akkana gizee gubbarra laalana soo keessa gadi hin seenne sanbaan. hoggaa seente namni koomentiidhaan si harka okkee yaanaa gadi ayyee Sanbaan. Ay. Astaghfirullah. Amma gaa Itti fufi. Esiyaaf abdi galatoomii artistii keenya irra darbisa kana kabiraa dhiyeeffadhu. Neetworkii qabee yookiin irratti bilbilan ta'a. yaa irra bilbilane irra bilbilan Aye. Abdi Fadis networking qabee jira. Yooni fi khamid jaawutee ol deebisneetiti irratti voot goona kam jettan. yaa ol deebifneetiti talamadaa tananii nima jee malee nimne yoo tabiraa qabaate carraa tokko kanninee fi achi boodarra kannina yoo jiraate anuu barreessu takka Abdi jirta. Kalamataa kun yoo hime jedhe nu hundinuun kolfina dirqama qaba. annaaf hin galle un dhageenyes takkaa hin hubannee ammallee uummata akkanaaf hin galle dhugaa Abdi Anna geera anaaf galeera. So ammaan tan wanni tagalchine eenyu maqaan isii. Artist Fayo miti. no laal makke ati goolii namaan seetii dhiibus maaliif jennaan booda Goolii miti ilarree. isaaniif nu filatee nuun jaallaan nama hedduu jira kaas jala jiru makkumaa hunda hidhati iskuun anuu dha'u Hayyee jechuun yaadachiisuma bish. naagade wayiifin jee maaliif jennaan booda isin filattee ol laqattii namaan jaalamnes jala jiru Oromooti akkam ooltanii kan lafti bareef nagaa bultanii
Nagaa akkam jirtan baga Alhamdulillah nagaa. galata rabbi. Dhiifama bakka ciiseen jira viidiyoo garuu bahuu hin danda'u. Hayyee. Yoo ulaagaa keessan isin jalaa cabsata isin irraan bu'a. Maal jettan warri mana? Dr. Abdise si galchaayyee. Osoma isin eeguun rafee isin irraan bu'aayee torbee. Nama meeqa geenyeer? Ammaan tana intala baadiyyaa as keessa jirtaa? Intalti baadiyyaa yoo as keessa jiraatti. Mee takka kanaa kan. Reefuun tana hin dorgomuu har'a akkanatti isin wajjin wal baruu dhufa jettee na fakkaata. Yoonii fi isin keessaa nin baha jette. Ne jirti hono teesseen nu laalu jirti. Intalli baadiyyaa amma siidhaa galaa dhufeera sirriitti maal takka Amma galee dubbiin. Amma galee. Waa darkatee jira yaa. Okay, amma isin yoo keessa jiraatte takka 2, 3, 4, 5 nama 2 qofa barbaanna nama 2 kana booda ni dhaabbata jechuudha. Abdiin ammaa on kute jechuudha. Dawwalanii keessa harkisanii argite. Abdii hin lakkoofneef. So artistii keenya amma akkam goona? Faayoo. Ibsaa fanii kayiruu kana galchaame galgala ati laayivii bantee koomentii godha. Okay, ibsaa si galchaayyee. Ani isinirraan bu'a. Torbaan qophaa'e kootu haadhoo ko. Okay, dhiifama. Nagaan na tura. Tole, hayyee. Okay, so abdii fadii si lakkoofne because waan irratti hin filatamin jecha. Hayyee. Jara keen. Dhiifama. Hayyee. Kofaltanii nu duraa fixxanii gargaaraa isin keessatti waan haftee hin fakkaattu. Hayyee. Hayyee karma kiyyaanin gaa akkuma qalbii xiyyatta achi deema. Okay. Biifis seerumoo qoblaa beektaa. Hoggo duraa sagantaa wanni eegaluu dura xiqqashoo tabas jee tirachee waan himu dhufisanitti hima. Taphni kiyyaa hunda qaamashii uumaa wal qixxeesse hudduu haadha faate maaltu akka guddise aha miilli ishii fufurdaa harmi ishii kan taalaa jaalalaan naqaabee eessumaan irraaf keessaa mee jara keenyaa yoo isin qophalchiisuu baate ana jaalala akkana godha maanaa suunaa dabdanii hunda qaamashii uumaa wal qixxeesse hudduu tanoo maaltu akka irra guddise jecha wanni himu barbaadu tokko faratti xiyyaa tokko jira warra qoncee kana galtuudha Oromiyaa keessa galte. Gandi keenya dur loon faa wa'ee eessifataa horii faa eessifataa kana gaa harra illee ni eessisanii ka'ee hoolaan tokko jalaa bati. Hoolaan suni mana inni dhaqu ni beekaa birooni magaalaa ni dhaqu hoolaa kana ka'ee magaalatti barbaade seene. Hoggaa tana barbaade aduun itti dhiite bo. Hoggaa aduun itti dhiitu qortaa isaa lafa kaatee maallaqa sarkaanii qaba. Kaabsan manni siree qarshii 15 qarshii 10 wayi. Mana siree sana akkasitti ol seenee mana siree qabatee goojichi kiyyaan gaa siree akkatti sossoosanis waan beeku. Hasoolaa adii akkasiisanis waan beeku. Mana siree kana kireeffatee gaama seen irra fidanii garsiifnaan sireen itti wanni jette. Siree irraa gabbee hansoola sifirraa qaba gaa jarri ni beektanii kamatti abjatii miratanii ani. Boon cinqii kana danda'u jee qurxaa isaa achi jala kaatee siree jala seenee abbaa kiyya jee. Hirriibaa miti. Hagatana sa'aa walakkatti warri mana siree wal jijjiira. Sun kutee kabiraa dhufe siree golaalan hogga ulaa kabbanu namuu siree gubbaan jiru jara tokkotti kireesseef. Jarri sun fireen jira. Jaruma keenya kana fakkaatte wal dalaguu seenanii gaa zanaa fataa irraa jaan. Inna tana gaa qaallichi yaa bareedduu tiyya qashtiiti jedhe. Mi'a ammaan tana qalbiin teessuun akkam si'atti maaltu sitti mul'ataa jee gaafate. Yaa bareedaa kiyyamee waan natti mul'atu nun gaafatanii dhiiseette. Dhugan baanaa barnatti waan sitti mul'atu waan addunyaan tun guuturra waan jiru walitti qabeetiin taa'ee ilaaluu jiraatten innamaa raha. Qaallichi dasiree jalaa quba qaba waan rabne.
إن سليم الدربان ولا بعددي يا بوليتي يا رم هولت مثلا بكثير وقف دامي هولت مثلا نبتيميجين أكاسي مخيسة بلدي تاني بيت خيست ودوم أجلا سنت ختم أيه أستاذ tokko khaatifanii keessa dhiheessuu deemtu akka waan kee guutuu balleessu beeki oo yeroo hundaa'u bakka takkitti inni hudduu haadha faatee jeesan waa hunda jalaa balleesse. Jaalalare Lala haadha haati qaali jechuu fadheeti. hudduu haadha faateetiin jee Yaa haadha faatee jechuun maqaadhaa miti kun haadha jette haadha. haadha Haadha jechuun maqaa no lakki abbuma fedhe waa ta'u jechi haadhaa kun waan san hin dhaawamuu qabu akka kiyyaatti. Maaliif jennaan haati feetu haadha naftanyaa haa taatu feetu haadha jinni haa taatu feetu haadha nama feete haa taatu. ayyee Maqaa badaa qabxumatee jinaa kan niiti yamsaa kiyya dhaggeeffadhu. qabxii tiyya silaa duwwaa gadi hin jiraatte siifin kan nagaruu duwwaa gadi hin jirtu maaliin godha Okay, galatoom duuba manaa kan yaa duwwaa godha. duwwaa gannatti barbaadda. أيه أوكي أيه I don't think waniti itu fi foi Ayyee ibsa walumaa galatti kan haadha faatee sana dheengadda gadhiifamee jira. Akka galumsaa godhate malee waan akka qabxiitti akka qabamuufidha waan fayyadame natti hin fakkaatu akka kootti. Yaa Akkasumatti fakkaata. Yaa gadhiifamee waan tiktokii kanarra oofamaa jiruuf xinnoo nu seekkachiisuu barbaadeeti. Waan sana irratti seekkanneef asiin seekkachuu hin dandeenye sun qabxii gatan gadhu. Okay, sadi lammaffaa dhiyeessite irratti intaltii bakka addunyuma kanan argaa jira bakka saatalaayitii qabdee hoolota sana iddoo sana na kolfiiseera hoolotni kan bakka jiran natti himi jechuun isaa garuu namicha afaan keenyas bareera jechuun jarriin baranu waa'ee dubbii naftanyaatiif waa walitti hiteefan jedhe barateera moo kanuma jaraa qofatu gootee jiraatte sila bagoochiidhuma nuuf ittee jiraatte bareedaa ture haa ta'u gaa oromiffa bareera jechuudha namichi. Addoo sanatti na kolfisiiseera siin jechuufanii akka ati waan ati hojjetturraa asirratti immoo gadi bu'aadha jedheen fudha walumaa galatti. Haa ta'u amaneen jira kana. Galatoomii dhufuu keetiif torbeedhaan jira hin dhumu har'a yoon darbine shoo darbite sigaa isa rabbitu beeka. Ani kolfeera bakka sanatti waan hin kolfee jennaan shan sii kenneen jira. Okay. أيه دكتور Carraan nagahee yoo harri guyyaan kiyyaa miti warri an abdadhu hundi isaa qofaatuma jira gammaa doktorii qofa artisti daagim jedhee hin kufe faayoo jedhee hirrabte ibsaa jedhee hin kufe abduu see tokkocha akka inni namooyatu abdii qaba. Ibsaa nama walis jechuu barbaadu tokkofa weellee kee haarawaatti baafte giximii kanarratti dheengadda nama baay'ee gangalatee kolfe beeyta. Osoo albuma biraa dabaltee jiraatte silaamoor carra qabeessa taata waan kadheen gaddaa si jala koppii namni dhageeffatee uummanni kolfuu dide tokko kana lammaffaa dheengadda wanni morna Akkasitti dambeenya gudumaan jala taa'u jiru naagaltee akkuma naa itti dhufee jechuufi fuulduraaf bal'inaan irratti qophaa'ee irratti hojjetee dhufaa asumaanuu marti keessa wal barnoota gaariin sin hawaa saniifu nagaan na jiraadha itti fufaa isin jala jiraachuu fedheeti galatooma. guys mee al tokko keessa taappii godha aga carraan lammaffaa ga'u 200 haa seenu taappii godha mee hundi keessan al tokko taap godha sekendii shanii taap godha mee sekendii godha shanii hundi keessan sirkii يا كان الرتاب taap godha. Wanni godhi isku wanta ka godhi isku. إبسا كان سلبودي نمجح قفجي أستاذ أما إبسا Wanta ka godhi isku
لايف جولي اللي رخايتي أيه Ini canjenne. OMG nagal charge No, أنا ما نقل جتين بينير. nagal charge nagal charge Okay. Antiif yaalli silaan umarratti ta'e bareedaadha anja. خلاص أيه so balayan kiyya kaalii warri yaada qabdan hundinuu kana booda ani baneetiin komiillee fudhadhe akkasitti inshaallah wal duraa duubaan gaggeessinaa. Okay Nuuraan itti fufi maakiinis mataa qabachuu jirti dadhabdee jirtiin sira diroon nu oolsenga kana bakka finne oollee Nuuraan sa'aata kanaatu leetii seenerra ayyee qophooyte marsaa dhumaati amma kun Haya. ayyee Intalatu bareeddudha beektaa. Ganda san keessa isuma bareeda haala. Tujjaarrinis miskiininis gudunfaanuma geeffata gudunfaani beektami. Lakkii haa Ameerikaa dhufuu inuma itti haatiinis teessee. Lakkii haa waaqa weeyina numa jaan numa dhorkan. Haa irra wayyaa haa dhufu numa jaan. Numa teessi micoon. Osuma jaanitti namu intalata nagartee gudunfaa geeffachuu dhiisee firraa bakka namatti hin kannan jee. Tujjaarri qarshii qabus isaa itti deema kun ganti qarshii jaalata jaa. Haa Ameerikaa dhufeesi gizee ijaan karaa isii kana chilaalee hawwaatuun turte lafatti xixiqqoo sillaalla jaaniin. Osuma deemu guyyaan dabre irraa. Baatiin torbaan baatitti baatiin amatatti. Amanni wallakkaawaa umriin sitti fagaatte jechuun manatti maal jaamtee yaamamtee micoon tuni haftuu yaanii yaaman jechuun boodarra. Gaafa kaan itti dhagayamtee si warra keenya kun maanan kanninee jettee hoo yaada seenti. Dullachuma tokkollee ittillee haatu maanan kannine jettee yaada seentee micoon beekta. Kana gaa'oo akkuma manaa gabbaateen gandaa namni du'eeti dhiirti dilli takkakkatti. Kaan qoncoro kana khafa asira kaatani katti asiyaan beeta dallayni isaanii kun akkatti gizee gabbaan karaa jira kanatti dallaa jalaani gizee ulaa gabbaatu agarti akkatti jiraate dum daftee ol fiidee karaa mana keessa haadhoo jechina xaawwan tana fudhatte akkana maatara guutti karaa ulaatu kana gabbaate salaamu alaikum seeniya salaamu alaikum ergoodiya Dile Asia o kondiruma ambara namboni neruma yeto Well tarada nakaptiga ayyee Panisa engkau itu dah hospital jirtaga ayyee Ustaz Nuuraan reefurra wayyaa'ee dhufe wanni ati qopheessite amma xiqqishoo kaasita keessa kaa'ee TV mataa kiyyaa keessatti hoggaan laalu warra gartee dhaamsallee qaba takkaffaa dhalaa horiidhaan eeganii umriisii itti hojjeessu booda badin naqanii haftee mana keessatti godhu jecha namaa kannu tokko namaa ibsite lama darratti akkaataa isin itti ibsatte saniitu na ajaa'ibe mooraa isaanii karra gabbaatee karra dura haxaa'uun sanis hedduu na gammachiise. Torba sii kanne. Fue boss Nuran yala domi ana kana kolfisiise jarraatti fayyadamtee bakka amaamotumatti fudhatte siin yaa ilmi namaa sargii lama qaba tokko gaggeessuu dhaqaa jira isiin kan siitiif yaaddoftee haa ta'u yaa bareedaadha an kolfeera gama gootiin naa ta'ee jira garuu akka nama carraa lammaffaadhaaf argaatu turte namoota asii hirmaataa jiran nu waliin waan sana sirriitti jabeessee dhufuu qabda turte jedhee fudhaa gaggoote haa ta'u an saddeesii kenneen jira
Galatoma warri live goolii guutaa jirtan. Was lady Saifu, thank you. Yeah, Yasin. Doctor. Hikmat. Yegabu. Asai. Oh, sagaleen kiyya hin jiru. Amma dhufte, amma jira. Let's do again live goal again manaf. Nuuraan fooyyesseera akka duraati. Garuu mootuu kofalchiisuu irratti xiqqashoo ammallee gahaa miti jechuun jala kana ture. Uummanni warri inni waliin dorgomaa turu argite warra nama kofalchiisuu keessa